Sim'oon kan namni barataa Yaaqoob kan Nisbeenidha. Efreem waliin barachaa waan guddateef guyyoota keessaa guyyaa tokko isa gaafachuu dhufe. Efreem salaam laki oo egziitee qiddist dingil nagaan siif haa ta'u yaa giiftii koo qulqulleettii dubaroo Maariyaam jecha osoo barsiisuu yeroo argu giiftii koo eessaatii fiddee jedheeni. Barsiisaa keenya irraatii jedhe. Du'eera jetteetu malee innoo nu hin barsiisne nutti hin himne jedheen. Maali qulqulloonni fooniin yoo du'ani lubbuun jiraattota miti? Haaraa geessu waliin jedhanii gara awwaalcha isaa yommuu deeman qubni isaa shanan akka ifaatti ifaa ka'ee beeyotee iblakki salaam laki oo qiddist dingil bakama Simoon za'amd wadiremooti esse yibluki way waddasuki kulloo aytsentee salaam laki oo egziitee qiddist dingil kama Efreem fuquree jedhee isaaniif raagesseera. Kunis kennaa qulqulluu Efreemidha. Fooniin jiraataa ta'e barsiisaan isaa lubbuun kan galateeffatu beekee barsiisuun isaa. Biyya isaan lammii Sooriyaa kan isa jechisiise hanga isa kanaattidha. Hojii isaan hojjetaa suphee kan isa jechisiise hoo akkamidha yoo jedhan moo birillee marxa burcuqqoo kuuz kaaboo hojjechaa nyaata guyyaa isaa uffata waggaa hambifachaa dadhaboota gargaara ture. Yommuu gargaarus maqaa giiftii keenyaan malee maqaa warreen kaaniin hin gargaaru ture. Maali warreen kaaniitiin isaan tuffatee isaan dhabee moo yoo jedhan isaan tuffatee isaan dhabee miti. Jaalala giiftii keenya ibsee xumuruu waan dadhabeef malee. Giiftii keenya jaallachuu isaa irraa kan ka'e wangeela Luqaas keessaa Hooba Saadis ji'a ja'affaatti Tsaloota Egziitina Maariyaam kadhannaa giiftii keenya Maariyaam kan jedhu baasee hamma umurii ishee yeroo 64 ni dubbisa ture. Kunis yommuu isa gahuu didu maal ta'a galanni giiftii koo akka urjiiwwan samii akka cirracha galaanaa naaf baay'atee akka uffataatti uffadheen akka nyaataatti osoo nyaadhe jedhee ni hawwa ture. Kan itti himanii kan hin raanfanne kan kadhatanii kan nama hin dhorkanne gooftaan isaaf ibsee ahazigziyoo mawaagidda tsaggaaka hanga jedhutti barreeffamoota kitaabolee 14,000 barreesseera. Isaan keessaa tokko kitaaba kanadha. Guyyoota keessaa guyyaa tokko guyyaan isaa guyyaa wiixataadha. Yeroon isaa ganamadha. Kadhannaa ganamaa raawwatee bakka hojii isaa taa'ee osoo jiru giiftiin keenya ni dhufti. Dunkaanni ifaa ni dhaabama. Dibaabeen ifaa ni banama. Taa'umsi ifaa ni diriirfama. Afanni ifaa ni afama. Achi irra taate salaam laka oo Efreem fuquree oo fuqura waldee nagaan siif haa ta'u yaa Efreem jaallatamaa koo jaallatamaa ilma koo jettiin. Innis mudhii isaa hidhate harka fuudhinsa taasisee dhaabbata. Wadde sinni na galateeffadhu jettiin. Effoo ekli waddisootik zayyiklu waddisootik ii samaayyaawiyaan wa'ii midiraawiyaan dhugoomtonni lafaa ergamoonni samii si galateeffachuun kan isaaniif hin danda'amne si galateeffachuun akkamiin naaf ta'a jedheen. Tanaagar bakama alabba akka manfas qidduus kan mo'amaniin ni mo'u akka jedhan ergamaan qulqulluu Gabri'eel isma alboo nagar zeessaanoo la egziyaabeer yommuu jedhu isheen jedhutti waaqayyoof kan dadhabamu jira yoon jedhe cubbuu nattaa miti yommuu jettu yikunanni bakamati beelanni akka jette innis tanaagar bakama alabba akka manfas qidduus yommuu jettuuni hafuurri qulqulluu qooqa nama hin dubbachiisu icciitii nama hin hiiksisu yoon jedhe cubbuu nattaa jedhe baarakinni na eebbisi jedhaani barakata waldee wa'aawuhu wa manfas qidduus hidar balaaleka eebbi ilma koo eebbi abbaa isaa eebbi hafuura qulqulluu sirra haa bulu jette isa eebbiste. Innis eebbifamee galata ishee jalqaba. Yommuu ishee galateeffatus barataan qinee lakkaa'ee akka dhiyeessu kitaaba itti yaadee akka barreessu miti. Barataan abshaalli gaamni barnoota barate barsiisaa isaa duratti osoo ittiin dabalin osoo hin cabsiin osoo irraan dabsiin akka dhiyeessu osoo hin dabsiin osoo hin cabsiin dhiyeesseera. Yommuu barreessistus guyyaa torbaniin qooddee barreessiteetti. Sababa maaliif yoo jedhan guyyoota torbaniin galateeffamuun sababa ishee fedha ishee waan ta'eedhaaf dabalatas guyyaa torbanitti ni fakkeeffamti. Guyyaa dilbataatti ni fakkeeffamti. Guyyaa dilbataa bu'uura uumamtootaa kan ta'an amaloonni foonii arfan argamaniiru. Ishee irraas lazakoona maknaata hiyoot bahiyootuu gooftaan jedhame argameera. Guyyaa wiixataatti ni fakkeeffamti. Guyyaa wiixataa asii haga samii ishee iftuutti bishaan guutee ture sana leet gaaba maay wustamu ilaadiyuu jedhee
bishaan sana bakka saditti qoodeera. Harka tokko gara olitti kaa'eera. Haanos jedhama. Kan hin dhiitinne bishaan dhangala'aadha. Harka tokko addunyaa kana irratti kaa'eera. Garba jedhama. Harka tokko bakka jirutti cimsee ifoonni kan irraa deddeebi'an taasiseera. Xafar jedhama. Xafar fakkeenya keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam, ifti fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kunoo xafaritti fakkeeffamte malee yoom guyyaatti fakkeeffamte yoo jedhan xafar fakkeenya foon ishee irraati fudhate. Ifti hin jijjiiramu fakkeenya gooftaa keenya, guyyichi fakkeenya keenya dubaroo Maariyaamidha. Guyyaa kibxataatti ni fakkeeffamti. Guyyaa kibxataa ለታብ ቁልምድር ኩሉ ዘር ዘይዘራ በበዘመዱ ወበአዝማዱ ወበአዋሊሁ የሮ የሙ ጀዱ nyaata foonii kan ta'an qottoon kan muraman biqiloota qubaan kan funaanaman kuduraa fi muduraan haamtuun kan haadhaman haamtuun kan haamaman midhaan argamaniiru. Ishee irraas nyaata lubbuu kan ta'e gooftaan argameera. Guyyaa roobiitti ni fakkeeffamti. Guyyaa roobii leeyikuun biraanatu usta xafara samaay yommuu jedhu nyaata foonii kan ta'an aduu, addeessii fi urjiiwwan argamaniiru. Ishee irraas nyaata lubbuu kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos argameeraati. Guyyaa kamisaatti ni fakkeeffamti. Guyyaa kamisaa lataawus bayir kullu zamada aasaat wa kullu tawaasiyaan yommuu jedhutti koochoo isaaniitiin kan balali'an, miilla isaaniitiin kan socho'an, deeman, laphee isaaniitiin kan fokokan yookaan munyuuqan uumamtoonni sadii argamaniiru. Isaan keessaas guyyuma sana balali'anii kan deeman jiru. Achumatti kan hafan jiru. Guyyuma sana balali'anii kan deeman fakkeenya warreen hin cuubamne, achitti kan hafan fakkeenya warreen cuubamanidha. Kunis kunoo wabaarakomu lakileehomu ba'atti barakat jedha. Hundumtuu gaariidha jedhee guyyuma sana balali'anii kan deeman fakkeenya dubqeerrotaa, wareegamtootaa, miillaan kan deeman fakkeenya gaarummaa irraa gara gaarummaatti jechaa kan jiraatan fakkeenya qofeessotaa, laphee isaaniitiin kan fokoqan, munyuuqan fakkeenya namoota addunyaa galaani fakkeenya cuuphaa, guyyichi fakkeenya giiftii keenyaadha. Guyyaa jimaataatti ni fakkeeffamti. Guyyaa jimaataa Addaam dachee qulqulluu irraa argameera. Ishee irraas Addaam lammaffaa kan ta'e dhaabamuu durbummaa malee argameera. Guyyaa sanbadduratti ni fakkeeffamti. Guyyaa sanbadduraa wa'ama saabiit ileet ayrafa egziina imkullu gibru za'aaze yigbar jedha uumuu dhiiseera. Boqonnaan foonii argameera. Ishee irraas boqonnaan lubbuu afuurawaa kan ta'e gooftaan argameeraati. ውዳሴ ዘሰኑ ውዳሴ በሰኑ ውዳሴ ያለ እግዚእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰኑ የወጀደ ተኮደ ጀቸ በሬሳዳ እኒ ገሩ ዱብሰሳ ፈቀደ እግዚ ጀዴ ጀልቀባ ጉያ ከነ አዳሚ ሔዋን ወሊን ዋን ዱፍቴፍ እንስ ዋን አርጌን ኢሼ ገለቴፈታ ሰኑ ጀዴ uumamtootaadhaaf guyyaa lammaffaa galataaf guyyaa jalqabaadha. Guyyaa wiixataa kan kadhatamu, kan dubbifamu, kan hiikamu galanni giiftii keenya kanadha.